هيا jirtu akkam jirtu alaamanni karrawaati maatiin isin nagaay jirtu jajjabaatu hojii duuniyaan nagaay ambaashan tolchaafanani warra ambaasha jaalattanii viidiyoo laayik godhaa okay namni ambaasha jaalattu ani qixxaadhaan jedhe daabboodha sin jedhe ambaashaan jedhe sinigale qixxaa ukeemmoo sontolchinan ooleessa kanaaf warra ambaashana jedhe na yaadachiisee kanaafuu warra ambaasha jaalattanii laayik godhaa viidiyoo dhiyeeshe okay maazee yoga ambaasha tolchite jechuudha dhuga hedduu tokko tasnama jedha anillee shumaratti baradhe mooyaa dubartoonni keenyallee mooyaa dhaben jiru baakshi kanaafuu biyya arabaattis waan barbaadde hojjettee nyaachuun dandeechoo itti yaadde mee amma ambaasha akkamii akkan turtu laaltan sinumti ishee بسمع وانا نيجود نيجي تنجو الدنيا سودانيا ديسا نموجيني أتلوغا يفهمنا جالت ربي وانا نيجود يا دنيا تجولة نيا تنمالي كنافو وان بربادة نجتشو ندنديتشاني dirqama Itoophiyaa bichaa miti siniin jechuu barbaada ijoo xixiqqoo waan dagatattan beektan xixiqqoo biyya teere sibiilatti yeroo biddeen dhume yeroo biddeen faa dhume yeroo biddeen dhume jedha jajjabaan ijoollee jajjabaan biddeenoo nyaata ijoollee xixiqqaan immoo xixiqqoo xaqaxaqatee nyaata inni raaffatina waan keessa dabartan dhugaa siniin jedhe waa raaffachuun jiddiri kanaafuu inni raaffatinaayi siniin jedha namatti hin qadaadha qoy kumbisaan yemmuu nagartan asumaa نورو بدنا قتلي أنكم زي يسوع كان عندي قدرات أنا قابل هذا ولد تدي بناس ننجدش ميتي قلبت إلى على أوكي بس ما نانده أيوة شوف ada rapi yang berat dengan hawa lagi, ancam newawu. Akasih tiga dapat tanya ni tera, Gadilala megara biye kesani, wanu cecah turtan, wangu dah turtan, dan rafatina, titiko jendan tu gawa bawa ina ya ni cize, tinggal tu jadi food. Aku ambaasha ugaa bilchaate immoo kontaanaan sittafteerti ishiis nan tolcha wajjumaan laallaa jechuudha ishee wow ugaa akkatti boqoqeera
argitan. Ayacho. Sinitti mul'atu beeku. Ha. Qaxxalenya sinitti mul'atu dheeti na gubee dhuga. Ha. Besma. Mi'a maisa lama wajjina. Waan hundaafuu eelee kana eelee sibiilaati bara. Dhagaa maanoo dhagaa wajjin fakkaatu eelee kun. Dhagaa wajjin fakkaatu. Shiboodha maal kana asasiseetanii akka naa gadhiistuuf yookiin wannoon akka irratti nafne maanoo waggaa qixxaa hojjetan irratti xiqqoon hafa waan ta'eef ofitti qabattee isa sanarraa kaasumaan shiboon asasee jechuudha. Ongochaa gurra qabdunaa ongochi naayukaa qofa. Baabii ta'ee ongochaa gurra qabdunaa ongochi gurra itti godhu. Kuni kun abaloota kun anjattanii guddattanii jirtan. Kanaaf waan darbee yaadachuun gaariidha. Nyaanchuudhaaf qophaa'amu warri jaalatan bicha warri jaalanne dhiisuu hin dandeecha. Maafanaan qadaada isaatti qadaaduu dide seetanii qadaada kanaa wanti qadaada dhaqeetti itti gadi qabata. Gaaf tokko waan na godhe isinitti himu akkanuma osoo tolchaa jiru qadaada kanaa jechuudha itti qadaadadheesitti. Qadaada kanaatti gadaadadhee ittiin galabatadhee gaafan dhufu qadaadicha akkuma jirutti qadaadatti ol bilchaatee midhaan jechuudha. Qadaada akkana ol qabnaan homtuu nafne waan irratti. Achumaan tabalaashee ani bittaan irraa keessa nyaadhee kun qoshaashatti gadi. Ergasii waan irraa kaf ol jedhoo ta'e malee hin ta'uu jechuudha ishee. Innaa abbaa bilchaatee walitti deebina wajjin nyaannaa ishee harka dhiqadhaa koottaa. Warri jaalatan. Kinoo lamaanuu bilcheessee jira. Iddoo tokko namatti tola dhugaa baay'ee shittaa isaatu isin jedha dhugaa. Warri nyaachuu barbaadanii itti qophaa'aa kootta'iin isin jedha ishee. Warri jaalatan immoo laayik godhuun hin raanfatinaayi. Koshiinaan jira dhugaa. Muqatii biyya kanaatiif bokkam kun. Hambaashaan kiyya hinoo akkana fakkaata. Ayaachuu. Basmaa. Hoolana nyaadhame. Sindura nyaadhu bara. Gabaayee tokko areefidha. Basma ammaan harkaa bu'u. Yoo nama eewutu beela'e. Haati namaa beelofteedhaan maal taate beelofte jedhaa mana ishee jirti isheen immoo kanaaf ishiin namaa jirti. Annaa maalitti godhee bukeessa seetan isinitti ni maama. Waa baay'ee namatti tola dhugaa. Sukkaara xiqqootti godhee maannoo xuquraas muudii nagartanii keessatti xuquraas muudii itti godhee maxaafata gurraacha jechuudha. Haliib baawudaree birtiqqoo tokkichatti godhee bakka wanna guddaa miti tolchaatu fireejii keessa godhaa nyaata. Ishee dhugaan baashee akkanaa jechuudha. Baay'inaan keessattuu warra magaalaan beekan. Nuti warra ijoolleen baadiyyaatti guddanne
ganama kursi bunaa kana tolche warri keessan qamadii qotan jechuudha. Isinii galee baafoosum ganama haadhi kiyya kanuma tafattas kursiin keenya kanuma hagam isaan godhatu. Kanaaf waa'ee akkatti isheen tolchitu dhugaa maal isinitti bakka isa nyaannani kobaatti nu kursi bunaa tokkicha guddaa hoggaa tolchite hunduma keenyaaf kobaatti akkana ni tolchi kana akkanatti eelee irratti tolchite jechuudha. Isinii galee warqee dhanee midhaakkanumatti yoo guddiste ana baluu guddaadha ana baluu walitti akkanatti lakkaawwanne maarami kinoo akkanatti hoggaa dhaqnee fudhannu hodhaarraa walirratti lakkoofna abbaa wal darbe sana. Kana baluuti guddaadha ana baluuti xiqqaadhaati guddaa nyaatteeti xiqqaa nyaattee akkas waliin jedhama ijoollee garuu maal gooname. Isinii galee akkasitti guddanne kunillee akkuma ishii sanitti naatee dhugaadha. Dhugaa rabbi hedduutu akka namatti tolaa hojjedhaa nyaadhayii warri isinitti tola. Hunda keenyatti hin tolu ijoolleen mana namaa kushiina namaa jirru kuni hunda keenyatti hin tolu garuu warri isinitti tola hojjedhaa mokoraalaa dirqamaan eelee biyya keenyaatti itti tolfamu miti. Eelee sibiila kanatti sinuma tolfama. Gaazii jalaa gadi qannasta sinuma. Fiigala xiqqeessuma ishee ho'aa goota akka inni suuta bilchaatu jechuudha. Kanaaf hedduu namatti tola. Hojjedhaa nyaadhayeen siniin jedha ishee. Misaa irratti soo barbaaddan irbaata irratti soo barbaaddan waan garaan keessa sin fedhe hojjettanii nyaata waan namni sin daawwanneessu hin jiru. Annaa kana fakkaataan baashaan kiyyaarraa dhugaa odoo na bira laattanii isinii kennaa. Warri jaallattan immoo laayik godha koomentii jalatti naa barreessaa isinii fidee dhufa. Isiniin tolchee isinii fidee dhufa bakka jirtanitti. Warri hin jaallanne immoo ani kanan jaalladhu nyaata kanan jaalladhu jedhaatu koomentii barreessaa isiniin jedha. Galatooma YouTube irrees badee natti mijachuu didee biiziin ta'ee waayifaan dhabee biizii ta'urra immoo waayifaan dhabe. Waayifaan birriitti guutee yaa biyyana yaa jama yaa obbolaawwan koo waayifaa qarshiitti guutee asitti fayyadamuun hanuma sin beektan har'a qarshii 50 yoo qarshii 100 hojiitti baaste birrii meeqa taatee asaabdu sana immoo amma beektu sana eega qarshii 50 sanitti guutetti itti fayyadamte si'aatiin sanirra teechetti hin fayyadamu. Garuu gaafa si'aatiin isaa ga'e immoo innuma keessana jalaadhuma kisaaradha isinii galee kanan rakkadhee isinirraa badee malee waan biraatiif miti ijoollee isinillee hordofuu hin beeku isin jalallee deemuu hin beeku kiyyarrattis illee hojjedhee hin beeku. Kanaaf guyyaa rabbi jedhee haa ta'u deetuma dhiisee naaf galatooma baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabajaa isiniin jedha ishee hunda keessana laayik godhuun irraa fatina ookee baay'ee turtii gaarii.